abaye malo koya abaye malo hararagese ma folse nejalo hararagese ma folse mata dokubbi nyaaphaa inni guddaan tokkummaa Oromooti. Tokkummaan Oromoo tulluu jigsee randa gochuu akka danda'u ija isaaniin arganii. Ijoolleen Oromiyaa The Valley of Gandummaa'is gabrummaa jedhanii erga jala sararanii oolanii bulanii. Akkas jedhu nuti Ambootti dhalanne malee Amboo miti. Nuti Wallaggatti dhalanne malee Wallagga miti. Nuti Harargeetti dhalanne malee Harargee miti. Nuti Baaleetti dhalanne malee Baalee miti. Nuti Jimmatti dhalanne malee Jimma miti. Nuti Arsiitti dhalanne malee Arsii miti. Nuti Shawaatti dhalanne malee Shawaa miti. Nuti Wallootti dhalanne malee Walloo miti. Nuti Oromoodha kan jedhudha. Kana caalaa kan nama gammachiisu maaltu jira ree? Gama biraan jiituun bijigaattee rumuu feeti. Jaarraan ammoo jiituu fedha. Dhuguma jiituun jaarraa nama dureessaa fi beekamaa addunyaa kana dhiistee bijigaattee rumtii laata? Caaltuunoo akkam taati? Hirbuun isheetti kenname bakkaan geessi. Hirbuun isheen eegdee dhalootaaf dabarsitu kun maali? Obomboleetti 22 asoosama dheeraa barreessaan Natnaaboon Nagaasaa Waaqjiraa abukaatoo fi gorsaa seeraa seenessaan abbaa seenaa Arsadee obomboleetti 22. Kutaa 44ffaa kitaabni obomboleetti 22 jedhu asoosami dheeraan kun kutaa tokko kaasee haga kutaa 43tti isinii seeneffamaa ture. Kutaa 43tiin yeroo darbe goolabamuu isinitti himneerra. Garuu guyyaa kitaabni kun goolabame irratti seenaa boodaa barreessaan kitaabichaa barreessani kutaa itti aanu keessatti akka isiniif dhiyeessinu isinitti himuun keenya ni yaadatama. Bu'uuruma galaanaarra kutaa kana qabannee dhiyaaqneerra. Yaada karaa keessaa hordoftoonni chaanaalii kanaa obomboleetti irratti kennaa jirtanii kutaalee itti aananitti kan isinii dhiyeessinu ta'uu keenya gamanumaan waadaa isinii seenaa. Har'a seenaa boodaa barreessaan kitaabichaa barreessan isinii dhiyeessuuf jirra. Akka hubattanii fi kitaabni kun kan barreeffame bara 2015 akka lakkoofsa Awurooppaatti ta'ee kan maxxanfame immoo bara 2018 ta'uu isaati. Kanaafuu yeroo seenaa kitaaba kana keessaa dhageessanii taatee yeroo sana ture akka yaadattan isin afeeraa yookaan isin hubachiisaa. Taatee yeroo sana turee fi kan amma ture immoo gara kamitti akka deemaa jiru wal bira qabdanii akka xiinxaltan gamanumaan isin gaafanna. Kallattiidhaan seenaa boodaa kitaaba obomboleetti 22 jedhu irratti barreessaan kitaabichaa barreessanitti isin dabarsina. Turtii gaarii. Mata dhukkubbii nyaaphaa inni guddaan tokkummaa Oromooti. Tokkummaan Oromoo tulluu jigsee randa gochuu akka danda'u ija isaaniin arganii. Ijoolleen Oromiyaa The Valley of Gandummaa'is gabrummaa jedhanii erga jala sararanii oolanii bulaniiru. Yeroo ani seenaa boodaa kana barreessaa jiru kanatti barattoonni yuunivarsiitii Amboo mormii adeemsisaa jiru. Dhaadannoo isaan dhageessisaa jiran garaa nama ciibsaa. Barreeffamni isaan qabatanis akkasuma. Akkas jedhu nuti Ambootti dhalanne malee Amboo miti. Nuti Wallaggatti dhalanne malee
Wallagga miti. Nuti Harargeetti dhalanne malee Harargee miti. Nuti Baaleetti dhalanne malee Baalee miti. Nuti Jimmatti dhalanne malee Jimma miti. Nuti Arsiitti dhalanne malee Arsii miti. Nuti Shawaatti dhalanne malee Shawaa miti. Nuti Wallootti dhalanne malee Walloo miti. Nuti Oromoodha kan jedhudha. Kana caalaa kan nama gammachiisu maaltu jira ree? Tokkummaan Oromoo haala eegameen olitti yeroo gabaabaa keessatti jabaate sadarkaa hin eegamne irra ga'ee jira. Nyaaphii kunni ta'a jedhee hin yaadne abjuu itti fakkaachaa jira. Kanaaf dhidhiittatu wajabbaru kan qabanii kan dhiisan wallaalu siyaasa odeessina jedhanii waa'ee kophee xibaaru. Akka saree maraattee oliif gadi labaa oolu. Kadhannaan isaanii inni guddaan maaloo kan argaa jirru kana abjuu taasisiidha. Garuu abjuu miti dhugaadha. Dhugaa namnis ta'e dacheen amanuu qabudha. Qeerroon Oromiyaa somba tokkoon hafuura baafachaa jira. Abadan kana booda Oromoo addaan qooduun hin danda'amu. Tooftaan akkasii dulloomeera. Namni du'e hin galu. Oromoo addaan qooduunis akkasuma lamuu akka hin deebinetti kan owwaalame fakkaata. Qaawwa jiru duuchuun garuu amma tokkummaa keenya feerroo caalaa jabeessuu qabna. Tokko taanaan lollee miti diina keenyaan oollee iyyuu daaraa botoroo taasifna. Oromoon tokkoo fi tokko ta'ee gaafa jabaate furmaata waan hundaati. Nuti tokkummaan keenya jabaate haa jennu malee ulaagaa abbootii keenyaan nuuf kaa'ame hin guutin jirra. Osoo guunne irra ta'ee icciitiin abbootii keenyarraa nuuf darbe ifa godhama ture. Icciitii kana ifa gochuuf ulaagaan kaa'ame jira. Ulaagaan inni ijoo fi tokkummaa keenya akka ta'e kitaaba kana keessatti hubattanii jirtu. Icciitiin obbo Lamuunfaa jedhan sun maalii? Yoom ifa taasifama? Sanaafis maal gochuu qabnaa? Maal goonee maaltu nu hafee? Kitaabitti aanu obomboleettii 33 irratti gadi fageenyaan ifee jira. Ijoolleen Kuush akka itti rakkoo Oromiyaa fi gaanfa Afrikaa hiikuuf jiran arguuf teessu. Maqaan Afrikaa ijoollee abbaa gadaatiin haaromaa. Kan hudduutti uffattuun qabdu haguuggattee hagdi kan jedhamu sana hin taanu gonkumaa. Dura garuu rakkoo mana keenyaa hiikuu qabna. Obbolaan wal adamsuu dhaabuu qaba. Fira dhiibanii alagaa ofitti qabuun fafa. Kun rakkoo bu'uuraati. Rakkoon kun gaaga'ama akkamii fiduu akka danda'u kitaaba itti aanu keessatti furmaata isaa waliin argattu. Rakkoon qe'ee keenyaa ni furama. Gaafas aangoon abbaa dhugaaf taati. Sun taanaan ofii miti hormaafuu qoricha taana. Akkuma isin beektan guci calqaba dimokiraasii dachee abbaa gadaa irratti qabsiifame. Ammas ijoolleen Oromiyaa maalummaa dimokiraasii dhugaa dachee biyya lafaa kanatti hoggaa agarsiisan kan ilaallu fagoo hin fakkaatu. Addunyaan yoomii fi akkamitti Oromiyaa fi qeerroo haasaa bunaa akka godhatu iji biyya lafa kanaa irra jiru marti. Ija jaalalaan gara Oromoo qofa yoom akka ilaalu kitaaba itti aanu keessatti tarraa'ee jira.
Qaama mootummaa keessaa kan sochii qeerrootti makaman eenyu fa'ii amma eessa jiru? Qeerroo waliin afaaniin moo gochaadhaan jiru? Karaa irratti bu'u moo hanga xumuraatti deemu? Isaan qabsootti makamuun karaa qabsoo ni fageesse moo ni dhiyeesse? Kitaaba itti aanu keessatti deebii qulqulluu argattu. Mammaaksi bishaan abiddatti mammaakte kun isaan ilaallataa laata? Okkotee yookaan sopheen gidduu jirutu nu dhibe malee abiddaafillee beekna turre jedhe bishaani kan jedhan sun qeerroon isaaniin mammaakaa laata? Qabxiilee kanaa fi kan fakkaatan kitaaba itti aanu keessatti bal'inaan deebii argatu. Gama biraan jiituun bijigaattee rumuu feeti, jaarraan ammoo jiituu fedha. Dhuguma jiituun jaarraa nama dureessaa fi beekamaa addunyaa kana dhiistee bijigaattee rumtii laata? Caaltuunoo akkam taati? Hirbuun isheetti kenname bakkaan geessi? Hirbuun isheen eegdee dhalootaaf dabarsitu kun maali? Barraaqaa dinqisiifachuu kan baay'ifte nagumaa fi manni waa malee hin aaru jedhama mitiire. Waan fedheefuu deebii kanaas obomboleettii 33 keessatti argattu. Maanguddooleen jedhaman sadan eenyu fa'ii? Eessa jiraatu? Eegumsi taasifamee jira? Hundumtuu kitaaba itti aanu obomboleettii 33 keessatti deebii argata. Sanas ta'e kana qabsoon uummata Oromoo saffisaan fuula duratti deemaa jira. Kan fedhii uummata waliin hin deemne harcaa deema. Ammallee duguugamanii keessaa ba'uu qabu. Kan nu fuula dura ture of fuulduraa dhabuu dandeenya. Yookaan ammoo tarree duraarraa gara boodaatti darbuu danda'a. Isaantu boodatti hafa malee qabsoon garuu itti fufa. Kaayyoon qabsoo kana hanga galma ga'utti qeerroon hin rafu, hin mugusi. Yaa soogiddaa yoof jette miyaa'idha. Gaafa sagaleen uummataa kabajame abbaan dhugaa aangoo dhuunfate hunduu ni sirra'a. Gaafa sana ilmoo namaa miti samiif dacheen illee ni araaramu. Haqni daraaruu eegala. Soomni dhugaa dhaaluun hafee dhugaan soba dhaala. Gaafa abbaan haqaa fi dhugaa biyya dhuunfate marti ni qajeela. Hin fakkaatu malee kunis ni ta'a. Barri gaanfi Afrikaa nagaa argatuu fi fakkeenya dimokiraasii addunyaa jedhamtus gaafa sana fakkaata. Kunis fagoo miti dhiyaateera. Eeyyee seenaan abbaa gadaa dhoksan baduu didee heera isaatiin buluun kan hin hafne booddee galmi ni mul'ata, odaan ni dhaabbata. Haqni afaan qabnaan funyaaniin dubbata. Seenaan abbaa gadaa dhoksan baduu didee heera isaatiin buluun numa nafne booddee. Seenaan abbaa gadaa dhoksan baduu didee heera isaatiin buluun numa nafne booddee. Galmi ni mul'ata, odaan ni dhaabbata. Hayni afaan qabnaan funyaaniin dubbata. Galmi ni mul'ata, odaan ni dhaabbata. Hayni afaan qabnaan funyaaniin dubbata. Jedhee Ahmadiin Sheekaa kun dhugaa ijaan arguuf deemnu nama sanaa nu haa taasisu. Ulfaadhaa yaadi keessan galaa kiyyaa. Atnaaboon Nagaasaa Waaqjiraa abukaatoo fi
gorsaa seeraa onkoloolessa bara 2015 akka lakkoobsa Awurooppaatti Finfinnee Oromiyaa. Seenaan boodaa barreessichaan kenname kan armaan olitti dhiyaate kanaadha. Gara fuula duraatti hordoftoonni chaanaalii Tulluu Coqorsaa asoosama obomboleetti 22 kana ilaalchisee kan isaan kennan isinii qabannee dhiyaanna. Isinis hanga yoonaatti karaa keessaas ta'u asirraan yaada qabdan hin laanne taanaan laadhaa. Taateewwan kitaabicha keessatti argamaa turan akkamitti ilaaltanii? Amal'aaltota hoo eenyuun jaallattanii? Eenyuun qeeqxu? Kanaafiyyuu yaada keessan nuuf kennaan afeerraa keenya. Galatoomaa, tokkummaan humnaa.